Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. To'atama hojjettoota UN irratti deebii mootummaa maani? Dirqama seera Itoophiyaa kabajuu qaba. Samiirra jira miti. Itoophiyaa keessa jira. Seerota jiran hordofee eeguutu irra jira. Seera kana hin kabajne yoo ta'e kan biyyoota gamtoomaneessaa ta'u seeraan gaafatama. Nagaan akka bu'uu fi mootummaan maantii PLF irra barbaada. Tokkoffaan haleellaan dhaabbachuu qaba. Lammaffaan bakka qabatan gadhiisuu qabu. Kunneen haal duree marii ta'uu dhiisuus danda'u. Kana jechuun mootummaan murtee mariitti galuu taasiseera jechuu miti. Pireezidantiin sanyii adii yeroo dhumaatiif Afrikaa kibbaa bulchee du'aan boqote. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii imbaasiiwwan biyyoota garaagaraa teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhatan yaaduu nageenya lolkaaba Itoophiyaa wal qabateen lammiileen isaanii garbii isaaniitti akka dachaan torbe dabre kaasee waamicha gochuu eegalan. Ameerikaa, United Kingdom, Saudi Arabia, Kanadaa akkasumas biyyoota michuu Itoophiyaa jedhaman kan Raashiyaa fi Kooriyaa kibbaa biyyoota yaaduu nageenya Itoophiyaa keessa jiru lammiilee isaaniif akeekkachiisa kennan. Kanaan wal qabatee dubbii himaa ministeerri dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftiin irraa deebii kenne. አንዱ በማወቅ አውቆ ደለብሬትሊ የኢትዮጵያን መንግስት kana lamatti qooduun ni danda'ama. Beekaa ta'e jedhamee mootummaa Itoophiyaa jilbeeffachiisuudhaaf humna ittisaa laaffisuudhaaf akkuma miidiyaa duula gama kanaan godhamutu jira ta'e jedhameeti. As gaaniiru kiiloomeetira 40 irra jiru naannoo sulultaa jiru kan jedhu qaama sanaati. Duula kana junticha wajjin ta'uudhaan qaamni qindeessu jira. Isaantu kana godha. Kun uummata abdii kutachiisuu fi waraana xiinsammuuti. Kan biraan ammoo osoo hin beekin hawaasni dippiloomaatiikii osoo hin beekin kana keessa galan kan nuti quunnamnee ibsaa fi jirruu fi tasgabbaa jiranis jiru. Warra hin beekneef waltajjiiwwan garaagaraa itti himaa jirra. Warra beekaa ta'e jedhanii godhan homaa gochuu hin dandeessu. Mootummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa gochuuf kunis ta'u haalicha yeroo mirkaneeffatan ni hafa. Hojjettoonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii 16 magaalaa Finfinneetti to'annoo jala ooluu hordofee sababni qabanii fi seera labsii yeroo ariifachiisaa cabsuu akka ta'e dubbatan. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር የተመድ ሰራተኛ የኢትዮጵያን ሕግ የማክበር hojjetan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa keessa jiraatu dirqama seera Itoophiyaa kabajuu qaba. Samiirra jira miti. Itoophiyaa keessa jira. Seerota jiran hordofee eeguutu irra jira. Seera kana hin kabajne yoo ta'e kan biyyoota gamtoomaneessaa ta'u kan gamtaa Afrikaas haa ta'u seeraan gaafatama. Olaantummaa seeraa kabachiisuu wajjiniin wal qabatee labsii yeroo muddamaa kana keessa hojjettoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii qofa otoo hin taane kaanis jiru. Lakkoofsi isaanii agam akka ta'e ragaan qabu. Qabachuun isnarra hin jiraatu. Kana kan hojjetu qaama biraadha. Maaliif hidhamanii kan jedhuuf deebii siyaasaa kennuu hin danda'u. Seera labsii yeroo muddamaa sarbuun qabaman. Kaayyoon labsii yeroo muddamaa immoo walabummaa, tokkummaa fi bilisummaa Itoophiyaa kabajuudha. Adeemsa kana keessa garuu dogoggorri uumamuu danda'a. Poolisiin qaamni kana raawwachiisu nama hin malle qabuu danda'a. Yeroo argamutti mootummaan ni sirreessa. Kanaan alatti dhaabbata biyyoota gamtoomanii waan ta'eef seeraa ol ta'uu hin danda'u malee kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'uun hidhame hin jiru. በተረፈ ግን ተመድ በመሆኑ ከህግ በላይ የሚሆንበት ምክንያት ነው። Oduu biraatiin dhaabbanni Boeing maatiiwwan balaa xiyyaara Itoophiyaa Boeing 737 Max bara 2019 lubbuu namoota 157 galaafatu waliin waliigaltee ergaan. Kaampaniin xiyyaara oomishu kun namoota kanaa fi itti gaafatama ta'uu isaa akka amane raagalee murtii Chicaagoo irraa argame in ibsa. Abukatoonni maatiiwwan namoota miidhamanii Boeing ammaayyuu wanta uumamee fi guutummaatti itti gaafatama ta'uu isaa hin fudhataa jechuun waliigaltee kana akka tarkaanfii ijootti simatan. Dhaabbanni Boeing maatiiwwan balaa xiyyaara Itoophiyaa Boeing 737 Max bara 2019tti lubbuu namoota 157 galaafate waliin waliigaltee irra ga'eera. Kaampaniin xiyyaara oomishu kun du'a namoota kanaaf itti gaafatamaa ta'uusaa akka amane ragaaleen mana murtii Chicaagoo irraa argame ni mul'isu. Abukaatonni maatiiwwan namoota miidhamanii Boeing ammayyuu wanta uumameef guutummaatti itti gaafatamaa ta'uusaa ni fudhata jechuun waliigaltee kana akka tarkaanfii ijootti simataniiru. Waliigalteen kun maatiin US ala jiran biyyoota akka Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiran
karaa manneen murtii US'n akka beenyaa argataniif karaa bana. UK irraa Mark Pegram ka ilmi isaa Sam balaa kanaan lubbuun isaa darbe nuuf wanti guddaan Boeing balleessaa kanaaf daandii qilleensa Itoophiyaa yookiin immoo paayileetota himachuu dhiisee balleessicha amanuu isaadha akka isaan harka kennatan barbaanne jedha. Harmeen Sam deebiin akka BBCtti himtetti beenyaa nuuf kaffalamuun nuti maqaa Saamiin gargaarsa gumaachuudha. Kuni wanta nuti gochuu barbaannuu fi wanta Saam akka nuti goonuuf barbaadudha jetteetti. Waliigalteen Chicago, Illinois bakka waajjirri muummee Boeing jirutti gaggeeffame kun karaa itti kaffaltiin beenyaa itti raawwatamu bana. Waliigaltichi sadarkaa beenyaa maatilee miidhamtootaaf kennamuu addatti ibsuu baatus hanga isaa fi adeemsota gara fuula duraa irratti daangaa ni kaa'a. Boeing maatileen namoota balaa kanaan lubbuu isaanii dhabanii akka beenyaa sirrii fi madaalawaa ta'e argatan gochuuf kutateera jechuun dhaabbatichi ibsa baaseen heereera. Abokaatonni maatilee ibsa baasaniin waliigaltee kanaan Boeing xiyyaara 737 Max rakkoolee miidhaa uuman qabaachuu isaa amanee balaa uumameef qaamolee biroo kamuu himachuuf yaalii akka hin taasisne waliigaleeraa jedhan. Dhaggeeffattoota naannoo gabaabaa addunyaa isaniif dhiyeessinaa jalqabaanii pireezidantiin duraanii Afrikaa Kibbaa FW de Klerk umrii waggaa 85tti du'aan boqote. De Klerk pireezidantii sanyii adii yeroo dhumaatiif Afrikaa Kibbaa bulchee ture. Nam siyaasaan beekamaa akka ture De Klerk ce'umsa Afrikaa Kibbaa garsiin deemokiraasii taasisuu keessatti nama murteessa ture. Baroom kana wallaansi fayyaa taasifameen dhiibbee kansarii irratti argame dubbii himaa faawundeeshinii isaanii hime. Viidiyoo isaatiin booda faawundeeshiniin gadhiisee FW'n miidhaa namoota sanyii gurraachatii fi indii irratti mootummaan isa geessiseef dhiifama gaafate. Daa'imni US ulfaa 21 qofaan ture dhalatee fi walakkaa kiilogiraamaa qofaa madaalu ture addunyaarraa daa'ima adoo yeroon hin gahinii dhalatee isaa diqqa lubbuun ol ta'uun galmaa'e. Curtis Means kutaa Alabamaatti bara dabree ka dhalate yoo ta'u giraamii 420 qofa madaalaa ture. Guinness World Record Curtis Means akka walumaatti ji'oota 16 ka guute ta'uu ibsuun rikoodii addunyaa haaraa galmeessisuu mirkaneesse. Chaayinaa fi US waggoota kurnan dhufanii fi dhimma jijjiirama haala qilleensaa irratti waltumsuu fi waliigalan. Waliigaltee kor dhimma jijjiirama haala qilleensaa COP26 Glasgow irratti ifoome kunin kan hin eegamnee fi kan nama ajaa'ibsuu jedhan. Biyyoonni kun lamaan faalama qilleensaaf gumaacha hunda caalu qabaatan yeroo dheeraaf garuu waltumsuu dhiisanii wal morkirra turan. Qabeenya mootota 26 ka France Benin irraa jaarraa 19 hattee arraa biyyattiitti deebi. Lammiileen biyyattii gammachuu isaanii argisiisuu fi bifa oowwaa ta'een qabeen kan simatan waan hatam keessaa tokko teessoo mootii duraanii Benghazi. Dhaabbata televiiziyoonii Nabad jedhamu kan hoogganuu fi abbaa ministeera dubartoota daa'immaniif dargaggoota akka turte Filsaan Abdullaahi obbo Abdullaahi Ahmed dheengadda uummattoota nageenyaatiin gaafatamuu himan. Ismalee gaazexeessitoonni dhaabbatichaa 4 to'atamanii agammaa gadi hin dhiifamne. Dabalataan dhaabbatichi aangaa'otaan cufamu obbo Abdullaahi BBC Somaaliitti hime. Ani abbaa Filsanii aangaa'onni akka malleetti nan qabne dararaas akka narraan hin geenye ibsuun barbaada. Ani hoogganaa olaanaa televiiziyoonii Nabaadaadha. Hawaasa gidduutti walitti bu'iinsa uuma kan jedhaniin gabaasa keenya natti agarsiisaniiru. Anis namoonni akkamiin odeessa kana xiinxalu ka jedhu irratti hundaa'a jedhee deebiseefira. Akka ilaalcha kootti aangaa'onni miidiyaa keenya cufuuf qophaa'anii eegaa turan. Sababni isaas oduun kun sa'a 2tti tamsaafamee sa'aatii 3 irratti itti aanaan koomishineraa miidiyaa biraa irratti miidiyaan keenya cufamuu mirkaneessan. Kanaaf waan nin jedhu yeroo mara morma nu qabanii turan. Nabad TV'n dhaabbata televiiziyoonii dhuunfaa kan naannoo Soomaalee keessa jiru yoo ta'u Ismalee dhaabbati dhuunfaa kan biraa hin jiru naannichi keessa. Dhaabbati kun erga ministeera muummee garangoota dhufeen booda dubartii boodarraa ministeera dubartoota daa'immaniif dargaggoota taatee Filsaan Abdullaahiin hundeeffame. Nabad jechuun afaan Soomaliin naga jechuu yoo ta'u ka amma ittiin himatame dhimma nageenya saboota biraa naannoo Soomaliin al jiran yaada uummata afaan Soomalii dubbatan dabarsu. Filsaan kaabinee haaraan hundaa'uun dura aangoo ministeerummaa fedhiin gadhiifte.
Nagaan akka bu'uu fi TPLF iddoowwan naannolee Amaaraa fi Afar keessatti qabattee gadhiistee bahuu qabdii jedhu mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleef ibsa kalaatiin dubbii himaa ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin nageenyi akka jiraatuu fi TPLF seer-qabeessummaa mootummaa Itoophiyaa fudhachuu fi haleellawwan taasisuu dhaabuu akka qaban himan. Mootummaan Itoophiyaa yeroo kamiifuu nagaaf fedhii akka qabu kan himu Ambaasaadar Diinaan akka biyyeessatti misoomaaf dursa kenninaa jedhe. Gamkaaniin State Secretariin US Antonio Blinken waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa dhaabsisuu fi dippiloomaasiin in hojjetaa jedhee abdachaa jira jedhe. Galaana Balaayee gabaasa qaba. Dhimmoota waqtawaa garaa irratti miidiyaaleef ibsa kan laatan dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii nageenyi akka jiraatuuf humnootni TPLF iddoowwan naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti qabatan gadhiisanii bahuu qabu jedhan. Dabalataan seera qabeessummaa mootummaa Itoophiyaa fudhachuu fi haleellaawwan taasisan dhaabuu akka qaban himan. Dhimmootni sadeen kunneen haaldureewwan marii ta'uus ta'uu dhiisuus akka danda'anis dubbataniiru. Ambaasaadar Diinaan ammatti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduuttis mariin kan hin eegalamne ta'uu beeksisaniiru. Ammas marii karaa nagaaf akka tolu fakkeenyaaf TPLF naannolee Amaaraa Affaar keessattis qabatee akka gadhiisu seera qabeessummaa mootummaa kanaa fudhachuun akka irra jirudha. Sababni isaas mootummaa seera qabeessa karaa seera qabeessaan mootummaa filamedha. Hundi keessan akka yaadattan kun yaadannoo yeroo dhiyooti. Nageenyaaf kan danqaa ta'an danqaaleen juntichaan kaa'aman ka'uu akka qaban kun hanga ta'etti gama mootummaatiin nagaadhaaf yeroo hundumaa qophaa'inni akka jiru yeroo 2-3 agarsiifameera. Nagaan yoo barbaadame mootummaa qofa otoo hin taane qaamni inni biraanis nagaa barbaaduu qaba. Kanaaf immoo haaldureen barbaachisaadha. Tokkoffaan haleellaan dhaabbachuu qaba. Lammaffaan bakka qabatan gadhiisuu qabu. Kunneen haalduree marii ta'uu dhiisuus danda'u. Kana jechuun mootummaan murtee mariitti galuu taasiseera jechuu miti. Michoota keenya kabajuun marii akka eegallu nu gaafachaa jiru. Nutis tokko lamaan kun yoo ta'e nuti nagaa barbaannaa jennee itti himaa jirra. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru kana karaa nagaan furuuf tattaafachaa akka jiran pirezidantiin Naayijeeriyaa duraanii fi dhiyeenya gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa gaanfa Afrikaa ta'uun kan ramadaman Olusegun Obasanjoo tibba kana aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin Maqaleettis imaluun aangawoota TPLF waliin mari'atanii turani. Dubbii himaan TPLF Obbo Geetaachoo Raddaa mariin Obasanjoo waliin ture firii qabeessa ture waraana kana ilaalchisee ejjennoon TPLF maal akka ta'e hubachiifneerraa jedhan. Ambaasaadar Diinaa Muftii gama isaaniin tattaaffii Obasanjoon godhaa jiran mootummaan Itoophiyaa akkamiin akka ilaalu himaniiru. Ergama dhugaa hubachuu yookiin immoo faakti faayindingi mishiin irra jiru. Haalawwan jiran ilaalaa jiru. Waan hubatan, waan argatan irraa daandii fuulduraatti diriirsan ilaallee gara itti aanutti ceena. Ejjennoon gama Itoophiyaatiin jiru maali yoo jedhame nuti nagaaf ejjennoo haaraa hin qabnu. Wantoonni nagaaf gufuu ta'an kan itti dhabamsiifaman akka uumamu ni barbaanna. Haaldureewwan sila jedhne wantoonni nagaadhaaf gufuu ta'an hanga dhabamsiifamanitti sababni gara nagaa hin deemneef hin jiru. Nuti miseensa gamtaa Afrikaa hundeessan keessa jirra. Miira gamtaa Afrikaa ni fudhanna. Tumsa gama Afrikaatiin rakkoolee furuudhaaf taasifamaniif immoo hundaa ol dursa laanna. Ministeerri haajaa alaa US Anthony Blinken kamisa yaada Twiitara gubbaatti maxxansaniin waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf dippiloomaasiin ni hojjeta jedheen abdachaa jira jedhan. Blinken ministeera dhimma alaa fi ministeera muummee itti aanaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin dubbachuu himuun barbaachisummaa waa'ee haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun mari'achuu irratti itti deemamuu akka qabu irratti gadi jabeessinee haasofneerraa jedhan. Gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo akkasumas ergamaa addaa US Jeffrey Feltman waliin dubbachaa akka jiranis himaniiru. Kun kanaan osoo jiru dubbii himaan TPLF Obbo Geetaachoo Raddaa waraana erga eegalee waggaa tokko ol ta'ee fi miiliyoonota qeerraa buqqiseef furmaata karaa nagaa barbaaduuf mootummaan Itoophiyaa haalduree isaan kaahaniin waliigaluu qaba yaada jedhu guyyaa 2 dura BBC'f kennanii ture. Gargaarsa nyaataa dabalatee uggurri uummata Tigraay irra mootummaa Itoophiyaan kaahameeraa jedhan hin ka'u yoo ta'e duula gara magaalaa guddoo Finfinneetti godhan akka itti fufanis
dubbataniiru. Dhageeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadhessaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa nam jarjaraa dhadhaattu hudha. Hiikan isa maanii koominti keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyees aan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.